Biyya keenya keessatti baankiin Islaamaa 4 kan of danda'anii guutummaa guutuutti haala shari'aatiin hojjetanuu dhaabbachuun jiranii beekama. Baankiin kun dhaabbachuun jira waggaa 3-4 eega hojii jalqabanii. Haa ta'u malee baankiin biyya keenya keessatti waggaa 115 gaheera. Baankii waggaa 115 tureef baankii engaddareef dhufe walqixa laalanii baankiin kamuu biliyoona 5 guutuu qabaa jedhanii dirqisiisuun gara tokkoon zulmiidha. Haa ta'u malee immoo dirqama godhanii fidanii waan jiranuun gara hundattuu qabsaa'anu malee wahirra gahuun hin danda'amu. Kallattii ittiin qabsaa'amuu qabu keessaa tokko ni yaadattu yoo ta'e gaafa dura baankiin Zamzam dhaabbatu kaapitaalli baankichaa kan gaafatamaa ture miliyoona 75 ture. Achiin booda 500 gale. Amma immoo biliyoona 5 jedhe. Haala kanatti guddataa deemaara. Maqaadhaan baankilee kana jaallachuun bu'aan buusu akka itti fufan akka of danda'anii dhaabbatan gochuun barbaachisaadha. Jarris dorgomanii caalanii hojii irratti dursanii argamuu irratti waan irraa eegamu hojjechuun dirqama jiraata. Akka hawaasa tokkootti baankiin Islaamaa hawaasa keenya hiyyummaa keessaa baasuun diinagdeedhaan wal qabatee sadarkaa guddaatti ceesisuun waan irraa eegamu ta'uu hubachuu waliin yeroo hedduu akka hawaasa muslimaatti hanqina nurratti mul'atutu jira. Hanqinni sun diinagdee wanni jedhamu kun keenya rabbumaa jedhama. Kaanis keenya sachumaa jedhama. Duniyaan kan warra kaaniitii jedhama. Keenya rabbiin biraa jedhama. Laalchi kun dogoggora ta'uu qofatu hin ta'in qabatamaan miidhaa hedduu hawaasa keenya irratti geessisee jira. Rabbiin duniyaa kanas kan uume nuufi. Wasakhara lakum maa fi samaawaati wal ardi jamii'aa. Waan lafa keessa jiru, waan samii keessa jiru hundasaa isiniifan mijeessee jedha. Isiniifi jedha. Abbaa taanee cimnee hojjennee sadarkaa guddaa irra gahuu qabnaadha. Dabalataan hadiisni an tokko fide maalinni Anas ibn Maalik kan dabarsan Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa kan odeeffame Abu Daawudiif Imaam Ahmad Musnad irratti kan gabaasan seenaa ajaa'ibaa tokko jira. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam masjida isaanii namni tokko dhufee maallaqa isaan gaafate. Nama maallaqa gaafate maallaqa kenninaan maallaqa sana gaafa fixe deebi'ee dhufa namichi. Haa ta'u malee maallaqa hin kennineef Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal gaafatanii maal qabdaa mana keessaa jedhanii gaafataniin. Mana keessaa homaan qabuu jedhee deebise namichi. Akkamitti homaan qabduu jedhaniin. Amma dhaabbatee yeroo yaadatu waan irraanfate tokko yaadate. Maalinni waan akka minxaafii kan irra rafu al tokko tokko kan uffatu qaba. Kan immoo bishaan ittiin dhugu meeshaa wayiin qabaa jedhe. Dhaqii jara lamman fidi jedhanii ajajaniin. Masjida keessa dhaabbatanii jara kana eenyutu narraa bitaa jedhanii gaafatan. Namichi tokko dirhaama tokko nan bitaa jedhe. Kanaan hin gurguruu jedhan. Namni biraa dirhaama lamaanii jedhe. Kanaanis hin gurguruu jedhani. Lama caalaa namni kafalu gaafa dhabamu lamuma sanaan gurgurani. Achiin booda namicha waamanii dirhaama tokkoon qarshii tokko kanaani nyaata si barbaachisu bitadhuu jedhan. Qarshii tokko kanaan immoo qottoo bitiiti natti kottuu jedhan. Namichi gabaa deemee qottoo bitee dhufe. Alanni bitee dhufe maal jedhaniini? Bakka bosona kana deemta muka murtaa hin gurgurta gabaatti. Maallaqa walitti qabatta torbii lamaaf balbala masjidaa irratti akkasiin agarree jedhani. Namichi tole jedhee isaan hirkaaf gorsa kana fudhatee eessa deemee muka muruu bira deeme. Torbii lama keessa dirhaama 10 walitti qabatee itti dhufe. Itti qabatee dhufnaan maal jedhaniini amma irraa uffatas bitadhu waanchi si barbaachisus ittiin bitadhu hojii keessatti fufii jedhanii. Asirraa wanni nu barannu nama waa kadhatee waa kennuu qofaa miti. Maallaqa yoo kennine deebisee namni maallaqa fixa.
hawaasa keenya hojii barsiisuu barbaachisaadha. Nama qabu akka hin qabnetti nama of ilaaluu kana waan inni qabu yaadachiisanii sanuma maallaqatti hojiitti jijjiiruun barbaachisaadha. Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam namichi qarshiin argate irraa ummata masjiida irraa mobilaayiz godhanii caalbaasii godhanii maallaqa sassaabani. Maallaqa sassaaban sana persentii 50 waan harraaf si barbaachisutti baasii jedhan qarshii tokko walakkaasa immoo waan boriif si barbaachisu irratti investi godhi jedhan. Haala kanaan hojiitti naqan. Kanaafuu nus hawaasa keenya hiyyummaa keessaa baasuu rakkina keessaa baasuu gaafa yaadnu karaan ittiin qabnu tokko baankiilee islaamaati. Baankiileen islaamaa bu'aa qofa irratti madaalamuu hin qabun. Bu'aa fiduun dirqama jaraa ta'uun gaaffii hin qabu. Haa ta'u malee waa hunda bu'aa duniyaa qofaan yoo laalle akka hawaasa tokkootti miila lamaan dhaabbachuu hin dandeenyu jechuudha. Dhuguma baankiileen islaamaa dorgomaa ta'anii caalaa ta'anii argamanii hawaasa kana hiyyummaa keessaa baasanii tajaajiluun irraa eegama. Asirratti har'a qofa laaluu hin qabnu. Boris laallee har'a wanni nu keenya bor bu'aa maalii fiduu akka danda'u hubannee baankileen kun cufamuurraa dudubbeetti hafuurraa rakkina keessa seenuurraa kan baasuu danda'us numa yoo waan kana hubannee bira dhaabbanne galatooma. Salaamu alaikum.